Artiist Andu'aalam Gosaa du'aa kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atamee guyyaa lama booda mana murtiitti dhiyaachuun isaa himameera. Abukaattoon isaa obbo Liiban Abdii akka BBC'tti himanitti poolisiitu Andu'aalam mana murtii federaalaa Dhaddacha Araadaatti dhiyeesse jedhaniiru. Jalqaba torban kanaa kibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalam sababa hammaaf hin beekamneen kufuu booda qorannoon to'annoo jalaa oolchuu poolisiin beeksisee ture. Modeela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtu Qananii Addunyaa umrii waggaa 25tti du'uu seenaa dhaloota isheerraa ibsameera. Sirna awwaalcha ishee guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatamuun isaas ni yaadatama. Dhaddacha irratti maaltu jedhame kan jedhu bifa armaan gadiitiin isiniif dhiyeessina. Dhaddacha har'aa irratti poolisiin Qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bultii tokko bara 2017 sa'aatii 10tti mana jireenyaa ishee gamoo shanaffaa irraa kufuu dubbatee jira. Isa waliin waan jirtuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchine kan jedhu poolisiin federaalaa. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka gaggeessinuuf guyyaa 14 qorannoof akka nuuf kennamu jedhanii gaafatanii jedhan abukaattoon isaanii obbo Liiban. Poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuu qorannoo reeffa hospitaalatti erguu akkasumas ragaa namallee sassaabaa akka jiru dubbachuu isaa himee jira. Amma suuraa galmee waliin walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoon reeffaa dhufu qorannoo waan goonuuf qorannoo kanaaf guyyoota 14 gaafachuullee poolisiin abukaattoon kun dubbataniiru. Gama kaaniin abukaattoon Andu'aalam immoo shakkiin poolisiin dhiyeesse mormaniiru jechuudha. Nummoo waliin jiraachuu malee gidduu isaaniitti rakkoon homaa akka hin jiraanne guyyaa sanis nagaan oolanii isheen footoo ka'aa innis hiriyoota isaa waliin koonsartiidhaaf qophaa'aa akka ture nagaan oolanii galgala gara manaa akka seenan wallabbiin homtuu gidduu isaanii akka hin jirre erga tsoomni hiikamee boodas jaarsummaa ergee fuudhuudhaaf walii galanii qophiirra akka turan kanaafuu jidduu isaanii homaa rakkoon waan hin jirreef inni ajjeesuudhaaf mootiivii yookaan yaada akka hin qabne poolisiinis amma kuftee argamte jedhame malee inni akka kuffise inni akka darbate wanta agarsiise waan hin jirreef haala amma jiruun adde Qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin yookaan maamila kiyyaan du'uun ishee waan irra hin gaamneef mirgi wabii akka eegamuuf abukaattoon Andu'aalam gaafachuu BBC'tti himee jira jechuudha. Dabalataan artiist Andu'aalam teessoo gahaa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas boo'icharra gaddarra jira. Bahee gadda isaa akka ibsatu mirgi wabii isaa akka eegamuuf gaafannee jira jedhaniiru. Manni murtii garuu wabii kana kan dhoowwate akka ta'e abukaattoon isaa Andu'aalam kun BBC'tti himeetii jira jechuudha. Innis bifa armaan gadii kanaan deebisee haa ta'u malee manni murtii gaaffii mirgaa wabiin gadhiifamuu diduu himeera jechuudha. Amma ajjeechaan waan shakkineef yeroodhaaf mirga wabii isaa hin ilaallu. Bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufuuti ragaas walitti haa qabannuti beellama itti aanutti dhimma wabii isaa ni ilaalla jechuun manni murtii akka dubbate abukaattoon kun himee jira jechuudha. Amma yeroo bahee miidiyaa hawaasummaa irratti wanti jiru xiqqoo waan ho'eef beellama tokkoffaadhaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha jechuun abbaan seeraa beellama qabachuu himeera. Akkaatuma kanaanis qorannoon poolisiin guyyoota 14 gaafate keessaa guyyaan 13 eeyyamamee beellamni itti aanu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 17 akka qabamu BBC'tti himameera. Shakkee malee ajjeese hin jenne kan jedhu poolisiin federaalaa awwaalchi Qananii guyyaa roobii magaalaa Finfinneetti Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatameera. Awwaalcha dura qorannoo reeffi ishee hospitaala Daagmaawii Minilikatti taasifame. Ammatti bu'aan qorannoo reeffaa ifa hin taane abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo addatti turtii BBC waliin taasisanii intalli isaanii waan kufte jedhan akka hin amanne dubbataniiru. Bilbilaan micayyoo fooqirraa kufte jedhamee itti himamuuf kan dubbatan abbaan Qananii obbo Addunyaan mucayyoon nama tasgabbooftuudha, nama jijjiiramaa, nama jijjiiruuf maatii jijjiiruuf hojjettu waan boru yaadde malee waan akkasitti talkaashaa waan hojjettu miti. Isheen of waan goote kan jedhu anaanaan seenuu yooma miidham jechuun dubbateera jechuudha abbaan Qananii.